Shamarra karoon hordoftoota keenyaa keessanii fayyaadha isinicha har'a adda bannee jirra gaa'e. Har'as gaaffii tokko isin qabadde dhufeera. Akkuma dhuftanii jalqaba laayik godhaa, warreen maatii kiyyan ta'een maatii sabiskiraayib godhaa, maatii keenya taa'adha. Har'as akkuma agartan asii fi asitti jechuudha. Du'aa bakka lama. Du'aa ijaa kan waararri jechuudha. Yoo manazzarii kaa'atan malee yookaan yoo manzaraa kaa'atan malee kan ijaa hin agarre jechuudha. Isa san maali yoo ta'an kun akkuma asirratti agartan kana jalqaba duraa xuuxxoo yookaan loomii fi zanjabiil kitiftee jechuudha cirtee deema qopheeffattee kun akkuma asirratti kana itti gad naqxee walitti laayixee nyaatta. Yeroo tokko yeroo lama nyaattanii du'aan hin taane hin jedhinaa du'aan isaa aqallee ajaa 15 fayyadama jechuu seeraanii. Akkasii kan itti aanu guutuu isaa akkasii fayyadamtanii agarraan jechuudha. Akka ajaa'ibatti warreen namatti fayyadamee argeetu jira jechuudha. Kan ani matuma kiyyaafuu ijaan arge akkasitti du'aa ta'e hedduudha. Akkasitti itti fayyadamaa seeraan godhaa. Ammas illee kana akkasitti agartan kana habbata shiyaa jedhama. Shiyaa siidii suuraa isaa kunoo akkuma agartan kana. Suppermaarkeeta hunda yoo deemtan ni jira. Warreen biyya arabaa keessa jirtan jechuudha. Kunoo akkuma asirratti agartan kana qaama akkanaa kana isa kana du'aa hedduudhaaf du'aadha. Borcee waan gartee wanni qabu baakteeriyaa kana guutuu isaa gartee borcee jechuudha. Warreen garaa akkas nama dura waan garaa nama dura bu'aasanii isaan ganama itti naqxee bishaan bulfattee bishaan erga bulchitee booda birciqoo tokko jechuudha yookaan maankiyaa tokkotti birciqoo tokkotti maankiyaa tokko naqxee bishaan itti naqattee bulchita ganama. Galgala gisee akkasitti naqxee bulchita ganama hidhuudha. Garaa qullatti jechuudha akkuma kaateen daqiiqaa 30 akkana 40 jechuudha haga 20 akkuma si dandeessee erga dhugdee booda akkasitti ittiin yoo hojii qabaatte hojii ittiin daddaleeyitee nyaata kee nyaatta. Jechuudha akkasitti dhugdaa jechuudha. Kunoo habbata shiyaa jedhama yookaan shiyaa siidii akkuma asirraa agartan kana. Innaa kunis akkasii dhukkuboota hedduudhaaf du'a dhagaa'inni shiyaa siidiin waan garaa keessaa guutuu isaa onneettaa somba jettamoo tiruu jettamoo guutuu isaatiif du'a. Anuu isan fayyadama. Kunoo isa kana hedduu bareedaadha. Akka ajaa'ibaatti waan mataa kiyyaaf itti fayyadamu jechuudha inni. Kana bitattanii akkasitti dhugdan yookaan suuraa kana fudhattanii raashat godhattaniiti suppermaarkeeta geessanii wanni wallaaltanis isa jettanii inni jira jechuudha. Suppermaarkeeta guutuu isaatu ni jira. Ammas dabaladhu kunis akkuma sanitti kun kaasee kuni akkuma asanitti baakteeriyaa wanni hidhaatiif du'aadha. Inni muka naanaa kana ni beektanii muka naanaa kanaa fi wanta kana iddoota garaagaratti waan biraa jedhaniin amma nuti naannoo keenyatti muka foonii fa'aa jennaani. Kan isatti dalagamu isa kana fuutanii danfiftanii jechuudha walitti danfiftanii ni urgaa inni ni bareedaadha. Muka naanaati wajji dhugdan. Hedduu bareedaadha jechuudha. Baakteeriyaa sandaran kunis akkuma akkasii gad dhugdetti baakteeriyaan irra guddaan gisee raftee afaan kee kana keessaa ganama gisee waa nyaattu bishaan gisee dhugdu akkasuma dhugee dabarsa jechuudha garatti. Seegalee akkasitti dabarsaa jechuudha. Gisee rafaa bultee gayyaa kutaa gisee irratti dhugdee sun akkasuma geesseetuma jalumatti waan garaa keessa jiru wajjin baasa jechuudha. Akkasitti baasa haga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti egaa nagayaan naaf tura nagayaan jiraadhaa.